Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lobee Girmaati. Manni maree naannoo Hararii qorannoo raawwii kurmaana tokkoffaa gaggeesseera. Qorannoo kanarratti haasawaa taasisaniin pirezidaantiin naannichaa obbo Ordiin Baadiriin qorannichi dhugaa qajeelfamaa fi beekumsa irratti hundaa'uun faayidaa uummataa irratti haala xiyyeeffateen ta'uu ibsaniiru. Qorannoon kun cimina itti fufsiisuun hanqinoota sirreessuun ergaa fuula duraa waloon milkeessuuf kan fayyadu ta'uu heeraniiru. Madaalli raawwii hojii ka'umsa godhachuun kallattii furmaataa kaa'uu tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun jijjiirraa hooggansaa itti gaafatamummaa lafa qabsiisuuf ni hojjetama jechuu isaanii ragaan kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Naannoo Oromiyaatti rakkoo biyyoo asiidaawaa furuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojjetamaa akka jirutu ibsame. Rakkoo kana furuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuun waarshaa nooraa ijaaruun nooraan oomishamaa akka jirus ibsameera. Haala kanaan waarshaan nooraa godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee Gudaritti argamu garee itti aanaa biiroo qonnaa naannoo Oromiyaa obbo Eeliyaas Kadir hooggantoota godinaa fi aanaa akkasumas qaamolee hawaasaa adda addaan daawwatameera. Itti aanaan hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Eeliyaas Kadir wayita kana akka jedhanitti mootummaan inisheetiiviiwwan 28 bocuun hojjechaa jiru keessaa asiidummaa biyyee hir'isuun isa tokkodha jedhe. Waarshaan nooraa Gudar bara 2003 irraa eegalee nooraa oomishaa akka jiruu fi dandeettii oomishaa guddisuun guyyaatti hanga kuntaala 1,500 oomishuu akka jiru ibsuudhaan namoota 170 oliifis carraan hojii uumamuusaa dabalanii dubbataniiru. Bara kanas nooraa kuntaala 1,500 oomishuuf hojjetamaa kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti kuntaalli 40,000 oomishamuu dubbataniiru. Akka addunyaatti lafti dhibbantaan 22 asiidawaa akka ta'ee fi akka Oromiyaa lafti dhibbantaa 43 yookaan heektaarri miliyoona 2.2 ta'uu asiidummaa biyyeen miidhamuu himaniiru. Akka naannoo Oromiyaatti godinaalee 15 keessatti aanaaleen 154 lafti asiidummaa biyyeetiin kan miidhame ta'uu itti dabaluudhaan dubbataniiru. Lixa Oromiyaa giddugaleessaa fi Gujiin baay'ee miidhamoo ta'uu himuun waggoota 3 darban keessaa mootummaan naannoo Oromiyaa birrii miliyoona 257 ramaduun rakkoo kana hundeerraa furuuf hojjechaa jiraachuu obbo Eeliyaas himuu isaanii biiroo kominikeeshinii Oromiyaarraa odeeffanne. Oromiyaatti baranaa damma toonii 1,400 argachuuf hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksise. Damma misoomsuu keessaa 15% sharafa maallaqaa alaa argamsiisuuf kan oolu ta'uu biiroo qonna Oromiyaatti dameen misooma beelladaa ibseera. Bara kana aga ammaatti dammi tooniin 1700 walitti qabamu itti aanaa hoogganaan biiroo qonnaa fi itti gaafatamaa damee misooma beelladaa Oromiyaa obbo Toleeraa Dabalaan himaniiru. Yeroo ammaa gaagura aadaarraa giddugaleessaan damma kiilogiraamaan 7 gaagura ce'umsaarraa kiilogiraama 21 fi gaagura ammayyaarraa giddugaleessaan damni kiilogiraamni 28 argamaa jiraachuu kaasaniiru. Gareen jila kantiibaa Kooriyaa Kibbaa magaalaa Chunchoon Toongii Haaniin durfamu waarshaa buddeenaa lammii Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti argamu daawwateera. Pirojektoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyoota 90 keessatti ijaaraman keessaa tokko kan ta'e waarshaan kun yeroo darbee eebbifamee tajaajila eegaluunsaa ni yaadatama. Waarshichi guyyaatti buddeena 288 ol tolchuu namoota 3,280 carraa hojii uumuun isaas kan yaadatamudha. Jilli kun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Wandiraadii kutaa magaalaa Eekaatti argamu daawwateera. Magaalaawwan Finfinnee fi Chunchoon waggoota 20 darbanii fi hariiroo magaalaa obbolummaa kan qaban yoo ta'u, jilli kantiibaa magaalaa Chunchoon Took Taang Haaniin durfamu kaleessaa kaasee Finfinnee daawwachaa jira. Qabeenya warqee naannoo Gambeellaatti argamu seeraan fayyadamuun guddina dinagdeef oolchuun qooda fudhattoonni hundi qindoominaan hojjechuu akka qaban pirezidaantiin naannichaa obbo Umuud Ujuluu hubachiisaniiru. Waltajjicha irratti naannicharraa ji'oota 3 darban warqeen kiiloogiraamiin 63.6 baankii biyyaalessaatti galfamu biiroon misooma albuuda naannichaas beeksiseera. Pirezidaantiin naannichaa obbo Umuud Ujuluu waltajjii kanarratti akka himanitti naannichatti yakka daddabarsa warqee seeraan alaa ittisuuf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufu ta'us himaniiru. Keessaayyuu warqee karaa kontiroobaandii daddabarfamu hambisuuf amaanaa sadarkaa naannoo hanga gandaatti qindaa'ee jiru dabalatee qaamoleen biroon dhimmi ilaallatu qindoominaan cimanii hojjechuu akka qabanis dhaamsa dabarsaniiru.
Waltajjiin gamaggama raawwii kunis cichoomina argaman itti fufsiisuu fi hanqinoota jiran furuuf kallattii dandeessisan kaa'uuf karoorfamee kan qophaa'e ta'us himaniiru. Naannichatti ji'oota 3 darban warqeen kiiloogiraamiin 63.6 baankii biyyaalessaa irratti galfamus ibsaniiru. Waggaa darbee yeroo wal fakkaataatti hangi warqee argame caalmaa kiiloogiraama 31.5 akka qabu himanii kan baroota achi aananii yoo madaalamu garuu kan gadi aanaadha jedhaniiru. Oduu biyya alaatiin ammoo onkoloolessa 7 irraa jalqabee Gaazaatti guyyaa guyyaan giddu galeessaan daa'imman Filisxeem 470 akka ajjeefaman yookaan madaa'an dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waraana Israa'el Gaazaan marfamti gaggeessaa jirtuun hanqinni bishaanii guddaan uumamuun bishaan qaama keessaa hir'achuu irraa kan ka'e namoonni dabalataa du'uu akka danda'anis akeekkachiiseera. Waraanni Israa'el haleellaa galaanarraa fi lafarraa Gaazaa irratti daran cimsee wayita jiru kanatti manneen jireenyaa fi hospitaalota dabalatee barbadaa'aa jiraachuu himuun haleellaan onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatame asitti Gaazaan haleellaa boqonnaa hin qabne jala jirti jedhameera. Walwaraansa suukanneessaa deemaa jiru kanaan daa'imman Filisxeem 3,450 ol ajjeefamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u, Daayirektarri olaanaan UNICEF Kaatiriin Raasiil ammoo sababa haleellaa Israa'el raawwachaa jirtuun yoo xinnaate daa'imman 6,300 ol miidhamuu isaanii himaniiru. Bu'uura kanaan Gaazaan bakka awwaalchaa daa'imman himatamaa taatee jiraachuu fi lammiiwwan Filisxeem hundaaf ammoo si'ool biyya lafaa taatee jirti jedhameera. African Growth Opportunity Act sagantaa United States daldala biyyoota Afrikaa Saharaa gadii jabeessuuf jecha bara 2000 Koongireesii Ameerikaan fudhatama kan argatedha. Carraan daldala US Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bante biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United Statesiif akka dhiyeessan hayyama. Lalisaa Alamuu dabalata saakattaa nutti dhiyeessa. African Growth and Opportunity Act sagantaa United States daldala biyyoota Afrikaa Saharaan gadii jajjabeessuuf jecha bara 2000 Koongireesii Ameerikaan fudhatama argatedha. Carraa daldala US Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa biroofis bante biyyoonni kun oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa United Statesiif akka dhiyeessan hayyama. Carraan kun biyyoonni kaanis danqaa daldalaa Ameerikaaf biyya isaanii keessa jiru akka hambisaniif ilaalcha heddummina siyaasaa jajjabeessuu akka qaban akka ulaagaatti qabateera. Kana dura Itoophiyaan carraa kanaan danqamtee kan turte yoo ta'u, ibsa kana dura waajjirri daldalaa Ameerikaa baaseen sarbamiinsi mirgoota namoomaa idil addunyaa kaaba Itoophiyaatti waraanaaf gaaga'ama namoomaa dabalatee haala wal dhabdee Itoophiyaa keessatti mudateen Itoophiyaan ulaagaa fayyadamtuu sagantaa AGOA taatee itti fufuun miidhaa hamaa fida jechuudhaan Joo Baayiden wayita sanatti qoqqobbii kaa'anii turuun ni yaadatama. Gabaasaalee irra ba'aa jiranis ammoo pirezidaantiin US Joo Baayiden biyyoota Afrikaa 4 sagantaa daldala qaraxaa bilisaa kan African Growth and Opportunity Act yookaan immoo AGOA keessaa baasuuf karoora qaban ifa godhan. Biyyoonni sagantaa daldalaa AGOA keessaa baafamuuf jiran kunniinis Uganda, Gabon, Nigeria fi Republic Afrikaa giddugalaati. Sababni biyyoonni kunniin sagantaa daldala kana keessaa baafamaniif yoo ibsan, biyyoonni kunniin sarbama mirgoota namoomaa cimaa keessatti hirmaataniiru yookiin ammoo bulchiinsa dimokiraasiitti ce'uuf jijjiirama hin agarsiifne kan jedhuunidha. Sagantaan Ameerikaa misoomaaf carraa Afrikaa AGOA jedhu kun hojiirra oolchitee bara barkumeetti ture. Baroonni barkumeen lakkaawamanii yeroo ammaa kana barri faranjoota 2023 xumuramee aggaamii bara 2024tti jira. Bara darbetti Ameerikaan Itoophiyaa irratti qoqqobbii kana kakeessee ammas ammoo biyyoota afuriif aggaamii ishee dheeressaa jirti. Sagantaan kun biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii meeshaalee 1,800 ta'an qaraxarraa bilisaan gabaa Ameerikaatti akka gurgurataniif carraa hedduu kenna. Itoophiyaan sagantaa daldala kanarraa yeroo dheeraa fayyadamaa kan turte ta'us waraana kaaba Itoophiyaa gaggeeffamee wal qabatee sarbama mirgoota namoomaa cimaa raawwatteetti jedhamuun sagantaa African Growth and Opportunity Act keessaa haqamuun ishee yaadannoo yeroo dhiyooti. Gama biraan ammoo Ugaandaa fi Riippaabilika Afrikaa giddugalaa mirgoota dhala namaa idil addunyaa waan cabsaniif faayidaa daldala kana keessaa akka baafaman pirezidaantiin US ibsanii jiru. Niijerii fi Gaaboon ammoo barana fonqolcha gaggeessuun humna waraanaan bulaa jiraachuu isaanii AGOA'n akka dhimma isaanii kana fincilu ulaagaa kana keessaa illee akka baafamaniif sababa ta'uusaa Joo Baayiden kaasanii jiru. Ugaandaan seera jaallattoota saala wal fakkaatoo yakka taasisuu raggaasisuu isheen wal qabatee US ji'a caamsaa keessa Ugandaan AGOA keessaa baasuu akka dandeessu ibsitee turte.
US fi Riippaabilika Afrikaa Giddugalaa, Gaaboon, Yuugaandaa fi Niijer wajjin irra deddeebiin mariin gaggeeffamaa turus biyyoonni kun carraa kanatti fayyadamuuf ulaagaalee isaan irraa eegamu guutuu hanqatanii jira. Xalayaan dubbii mana maree US'if ergame akka ibsutti yaaddoo biyyoota afran kanarraa jiru raawwalaba ta'uudhaaf Ameerikaan dhimma kana murteessitee jedha. Murtee US fudhatte kanarratti biyyoonni kunniin haga ammaatti deebiin kenneen jiru. Ragaaleen akka agarsiisanitti Yuugaandaan bara darbe meeshaalee doolaara miliyoona 174tti dhiyaatu gabaa US'tti erguun sagantaa eegoo irraa fayyadamteetti. Kaampaaniiwwan Ameerikaa oomishaalee teekstaayilii Yuugaandaa irraa fudhachuu akka dhaaban darbe pirezidaantii Yuugaandaa Yuwerii Museveniin dubbatanii kan turan yoo ta'u, kunis seera jaallattoota saala wal fakkaataa yakkamaa taasisuu raggaasisuu isaanii hordofeeti. Jaallattoonni saala wal fakkaataa yookaan ammoo homosekshuwaal US keessa jiran oomishaalee teekstaayil alatti erginuu danqaa jiru jechuun himatanii turan. Biyyoonni Afrikaa kanneen akka Burkina Faso, Maalii fi Giinii fa'is fonqolcha mootummaan gaggeessuun waraanaan buluu isaaniif durumaa eegoo keessaa baafamanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden amajjii tokko irraa eegalee Itoophiyaa tarree biyyoota fayyadamtoota carraa daldala qaraxa bilisaa Afrikaan Growth and Opportunity Act jedhu keessa dhaabbiin akka haqamtu murteessuun isaaniis ni yaadatama. Giinii fi Maaliin sababa fonqolcha mootummaa humnoota waraanaa isaanii raawwataniin eegoo keessaa dhaabbiin haqamuu ibsi White House baasee ni mul'isa. Gabaasni kan BBC'ti. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.